Olmasa keessa koyo yedalese angena ranu mu machato dese keyata yamba barese olmasa keessa koyo yedalese angena ranu mu machato dese galma ilaalte deemtu qabaadhu jedhatti naayima yorri galman qaba wanta ni tadeemu tokko tarka balifadha waaqayyo lafati tadeemtu sana dura gufu akaasu galma jechuun karechi standard kan eeggate akkuma amma kana asitti waalekkiisa dhaallee hojjenne kana miti galmike karaan galma keeti straight line miti karaan galma kee straight dha yoo ta'e wallaansoon qabu yoo ta'e lolan qabu yoo ta'e sun isa tufiikeeti godhatu duwwaadha wanti waaqayyo godhu irobaayee lola qaba lolli suni isati keessa dabartuudha malee isati keessatti baddu miti amen waaqayyo garuu ijoollesaa gaafa guddisu barbaadu karaa salphaasiin barbaadu waaqayyo keessa si dabarseetu galateeffamu barbaada amen masumraatiin waaqayyo siif karaa salphaan barbaadu jedhatti naayima keessuma si dabarsee galateeffachuu kee barbaadaa jedhatti naayima amma fakkeenya tokko sitti jaljeessa najjeese sinajjeese gafarsa najjeese maal godhe inajjeese garuu akka biyya baay'eetti nama jaljeessa dhibba tokko ajjeese namni faccannaa ba inna maaliif wama xiqqoodha Daawitiin goota kan godhe miliyoona dhibba tokko fixee miti jabaa tokko duwwaa rukute wanti xinnoo wajjinii wallaansoo si qabsiisuun barbaadu waaqayyo mul'ata guddaa gaafa sitti laatu waan guddaa tokko wajjin wallaansoo akkatti qabdu barbaada amen asumrata kanatti naayima waaqayyo nama guddaa si gochuu gaafa barbaadu jedhatti naayima waan guddaa wajjin wallaansoo qabda jedhatti naayima namni baay'een garuu waan guddaa wajjin wallaansoo qabuun barbaadu Gooliyaadiin ni Daawititti na baasaa jedhee nama namoonni waggaa dhibba muuxannoo qabaniyyuu sodaatanii perperamaniidha maaliif tokkoffaa hojjaansa lammaffaa meeshaanni bakki hundinuu seeftii qaba ija isaa kana duwwaa mul'ata malee adda isaa kana lamaan gidduu naannoo ija isaatii kana duwwaa mul'ata malee guutummaan isaa sibiilaanii kaaver ta'ee jira namni hunduu sodaata Daawiti gaafuma sanatu dirree lolatti bahe gaafuma sanatu lolatti bahe gaafa bahee matireetinaa kennaan jenne xiyyitinaa kennaan jenne dhagaa isattiin horii deebisu fudhatee achi bahe garuu maal jedhee an dhagaa kana nan si ajjeesaa hin jenne ati eeboo kee amanatta jedhne kee amanatta ani garuu dhennaan maqaa waaqayyootiin an maal taa'e sitti dhufaa'e mucaa wayyaa dhumti loltummaayyuu ittiin taanetu gaafa sanaa maqaan isaa faarfatame maaliif yoo jettanii warra ganda keessaa rukunne Daawiti jabaa namni sotututti bee waan ta'eef akkamitti argansi qaba waaqayyo mandara keessaa si baasee waan wajjimaa wajjii wallaansoo si qabda garuu injifattee nama galataa taate nama saddeetee tokko ergaa qaba akka balifadha lolatti mataa koo gararraa ta'e settisuun mataa kee gararraa mini Yesuustu gararraa ta'ee akka injifattu gochaa jira lolan keessa jiru jedha bareechaati gararraa isaa jedha waaqayyotu jira jedha ayyaati akkas Nazaratin akkasi godhatti naayima Daawiti Gooliyaadiin isa sodaachisaa kana gaafa ajjeesu dubartooti dur faarfannaa waan biraa faarfatan amma garuu dibbatanii waa odhaneenna Daawiti kumaatamaa ajjeesedhan Saa'oloo kuma ajjeesedhan kan eenyutu caala kan Daawiti umuriidhaanis namatti hin taanedha waan kamiyyuu wanti garumaadha nama atunni warruma kana deemtu tokko ajjeese hin faarfatamaafi hin faarfatamu waaqayyo sinsi nama si gochuu gaafa barbaadu utumatti aabaa caadayyu sirriitti hin barreessinitu lola ati lolanni PhD meeqa fite hin dandeenye sitti laata yeroo kana akkati keessa dabartu beeka waaqayyo amen garuu keessa darbuudhaafi waaqayyotu asii booddeen gooresii dhiba miti waaqayyo fuuldura kee deema situ sanaaliyaa deema amen sini galeera sabni Israa'el nama 630 bahe 630 keessa nama lama duwwaatu biyya kakuu gahe maaliif warri kaanuma yoo jettanii waaqayyo buddeen itti hir'ise hin beeku baatirii bitadhaadhee hin beeku caammaa isaan qaban waggaa 4 tolfate nama tokko irratti illee caammaa maaliin taane jedhan innumne jedhe nama simraatiin nama dhibuyii jedhatti naani maal caammaa waggaa 40 uffata sabni Israa'el jedhaanii waggaa 40 guutuu caammaa nama tokko irratti maaliin taane innumne jedhe amin jedhaaka egaa waaqayyo injifannoo sii kenna gaafa jennu ati akka keessatti namneef maal gochuu qabda isa galma kee ta'e sana yaaluun barbaachisaadha amen
Asumratin galma geessu qabdaan jabaadhu jedhatti amin jedha warra galma kee birakkatiin geenye dhokatanii si eegan waaqayyotti dukkaneesseera mee namni mul'ata dhaan arga balleeffadha amin jedha ayyaati so namni baay'een yoo dhaabates qoromsa qaba yoo dhaabatee qoromsa qaba yoo mana dhufe qoromsa qaba utuma biyya ana deemee qoromsa qaba yoo ta'e qoromsa qaba yoo ciise yoo qoromsa qaba so what gaafa jennu waaqayyo sibilcheessee tu buddeen biyya si gochuuf amen erga fadha ambiya afan soorata jedha ayyaati nama baay'ee feebbantaa jedha ayyaati eewwan akka ta'e beekole arran namni tokko gidduu kana wadhaan soma jabaa tokko injifata garuu nama guddaa ta'e argama amin jennu naagame na jibbisiise na nuffisiise jechuun dandeessa ta'a keessatti jette ciifte waan dhaabatuun akkas kan jedhin waaqayyoo balbala akkati cufattu harka siilaati garummoo ofiisii eega siruma sirimiti amma namni durii horii dallaatti galte fi yaaddaa ishee dallaatti hin galleef garuu maal ta'a dallaa keessa jira nan abdii qabda dallaadha ala baatee garuu irra waaqayyo gooftaa anaan akka katamalee naan raawwatuuf gaafa jettu inni kuni faarfannaa isaa baga faarfatti kan kun si raawwatamu wal'aansuma keessa jirtu sana keessa teesseetu maaleddaa galma kee ameen lammaffaa mootota yoo ilaaltanii kutaa lallabu miti tokko ishee dubbachuu malee raajota 50 dhufeetu eelsadhaan maal jedhanii arraa jedhan ennaanii arraa gooftaan keessa duraa fudhatama akkam gootaa jedhan maal jedhan jedhu maal jedhani ammaa taatanii akkam gootaa jedhan jechi namni tokko amma akkam gootaa jechuun sun amma si yaaduu mini bar akkam gootaadha jedhan Elsaanii Iliyaasiin duukaa waan tureef waan baay'ee beeka akkam goota gaa'innaani isin waa'ee kanaan dubbatina aniyyuu beeka bina Sokraatini namni akkam goota gaasin jedhee beekaa jedha gaafadha waa'ee jireenya kee nama si yaadu fakkaate si taasee beekaa jedhaani yoo beeka tarkuu gaafna gasa ilaamee irra gaakkasin jedhe waaqayyo si ceesi argodhe saboda anu mali da Elsa aniyu beka mejira sin wolitti galgala aniyu beka ida aniyu beka saboda gafa yeron drum mal jeda jarri suni akam gota Ilyaso nabra fiye mucamma je sibrana fiye asi qormat garu gafa galanana kana cemali tinjede mi amma ede wana si gochu dandau natibe utusi de mal jetta makina badutu keso ten bashan warbada chonde samire ni garu mal jede ayyana sirrajiru kana dachame dachala marbada amin jeda ega enan akkasar batin fudatwe bakalla yemi matalle wanda akkasar bat dufe kabaja kaba nko amma mana kesan kesa qodan sin akkasar batu majentani bitani torbanitti to komichamti qodan kabaja garu bakkishen tes bakka kesuma nak erguda wan itti dadabje fidesa kes bakka ulfina kes wamichi qosamiti ega ena yo yeron ol butamu na argite inni tamma jette ko sita amen eko kapanna garno malif kan fe fu beñu waaqayyo yero Ilyas futurufu bubbe hamadu fe obomboletti hamadu fe qillensa hamadu fe Elsan garu kanuma keessa taa'eetu amma dhagaan dhufu jakotti na bu'aa awwaarri jakotti na galaa osoo hin taane maal jedheedha namni waaqayyo yoo yeroo maal ta'u ol butamu naayee naa argite jittiin jedhaminiire kanaaf inni qabxeessee gatu sun chaalenjin yeroo inni galana diimaa bira ga'u warri galana diimaa addaan kutanii ce'uu hin dandeenye maalittiin jedhanii amma gaadhan jennaan har'a koodhan ergaa isaanii baay'ee sirriidha Rajoon sun rajota sobduun ni bar rajoon sirriidha har'aadhaan gooftaan kee maal ta'a ol fudhatamaadhaan dhuguma gaafa sana ol fudhatama Ilyaas akkam goota gaadha gaafadhaan anuu beekaa'e saboota eeggalaan yoo darsiin addaan kutanii gaafa darban utuu furii guddaan gaafa dhufu qaxxeessee eegeelsa utuma neebu gaafa inni waammachuu jalqabu wayyaan inni silatti galana diimaa addaan kute erbeen sun Arkeenyu keessa bu'e
akka Elsa keessatti. Rakkina gaaraa ta'e kana gaaf tokko mataa isaa dhaabbattee faarfannaa faarfatta. Bareecha galma ilaalee deemuun qaba jedha bareechaati. Maal ta'an? Galmi kee amma mindaa keetti hin hidhatin. Galmi kee amma fira keetti hin hidhatin. Galmi kee amma namarraa birrii argachuu dandeessutti hin hidhatin. Galmi kee jabina waaqayyoo ta'edhamu. Galmi kee guddummaa waaqayyoo ta'edhamu. Noor waaqayyootti ta'anii waa yaada jirtan. Jabina waaqayyoo kennu ne Phaawulos waan hundi baay'ee gochuu. Iyya cimaadhaan sagalee cimaadhaan bareechaati galma koo ga'een galateeffadha jedha iyyaati. Eewun akka ta'e hin beeku. Waaqayyo irra firarraa adda si baasuunsaa nama sirraa kutuunsaa hiriyaa nama hin qabne si fakkeessuunsaa kophaasaa nama si gochuu barbaada iyyaame. Anni somicha kan eegala Iyyesuustuu jira jedha iyyaati. Amin jennu. Macaafni qulqulluun akka jedhe wanta waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin agarre gurri namaa hin dhageenye yaadi namaa bira hin geenye kuni teleeskooppii maayikirooskooppii waan kamiin arguu hin danda'u. Borummaan akkati taatu hin beeku waan ta'eef si sodaadhaa jedhatti naa himaa. Dhumatti tokko amma borri waan namni si biraa ta'u kun ta'u beektaa hin beektu. Rakkina guddaa booda kan jiru eebba guddaadha. Sababni rakkina guddaa booda jedhanii eebba guddaatu jira. Kan keemmoo namni fudhachuu hin danda'u jedhatti Yohaannis 5 akkana jedha. Waggaa 38 namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesus yemmuu namicha dhukkubsate ciisu sana argee yeroo dheeraa amma naga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yemmuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kooti immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraan na dura keessa lixaa jedhee deebiseef. Yesus immoo ka'e siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaan namichi kun fayyee guyyaa sanbataa ture. Nama sanbataatiin fayyee jedhaanii achi adeeme jedha. Waggaa 38 namichi kun bakkuma tokko ture. Ees galaana bukkee ture. Waggaa 38 kanaa warra kaantu fayya malee inni hin fayyu. Namichi kun waggaa 38 eessa ture? Galaana qarqara ture. Yeroo hundumaa taargeetii eeguu qaba ture. Ishee kana norfaa. Taargeetiin isaa maali? Socho'uu bishaanii eega. Socho'uun bishaanii kun immoo waggaatti si'a meeqa? Tokko. Yeroo tokko du'a waan dhuftu kana eeggata. Innaa Yesuus immoo deemuutu namichi kun waggaa amma kana ga'u achi turuusaa beekee jedha yoo dubbistan. Namichi innaa maal akkan sii godhutu barbaadda. Saboota namichichi maal jedhee ani jedhela jalqabasaa kun lamman rakkina cimaadha. Maal jedhe ani jedhe keessan bu'aa utuman jedhee yoo ofii kooti maaliin qabu humna hin qabu. Maaliin qabu? Humna hin qabu. Humna jechuun waan baay'ee humna jechuun waan baay'ee of keessaa namni yooduma fayyaa dhabeeyyuu birrii qabaachuu qaba. Namni kun nama illee bitatee dafee nama sappoortii godhu argachuuf humna hin qabu. Humna waan hundumaa hin qabu. Fixateera waan ta'eef. Inni lammaffaan maal jedhee an maaliin qabu nama qabee keessa na buusuni hin qabu. Humna hin qabu nama hin qabu. Mirga balleeffadhaa. Kun kadhannaa namoota sammuu isaanii banameeti. Waaqayyo nama siif laatu. Waaqayyo humna siif laatu. Fudhatti raajaa humna naa laata. Nama naa laata jedha. Maataan yoori waan ministeerri yoori akka waaqayyo nama naa kennu nama barbaada erga balleeffadhaa. Allah baabaa maqaa Yesuus waaqayyo nama siif laatu. Humna siif laatu. Namichi kuni dorgomee ergatee bakka sana barbaade ergatee bakki sun bakka haalli kaa'edha. Waggaa 38 kana achi kaa'ee fedha isaa miti. Garuu maalidhaa dhukkubata achi kaa'e haalata achi kaa'e. Namoota lafa amma jirtanii ka'uu barbaadantu humni tokko dhufee raayisaa bisi. Mee bareechame bakka jibbee kana nan kaa jedha bareechate. Achi ka'ee jedha. Achi maal ta'e waggaa 38 booda achi keessa bana.
Menen wana marana kata wanti no kanarra jiri ila siata. Hachi malte kai. Achi kai gaban jedu achi kai gaban ergana bayet. Achi kate. Amen. Sadar kansi gararra jira yote. Torban kana keza imma keda jandata achi kate ol jabarti ergam daman Yesus Kristus. Sadi diyan lam karadiyan. Ergaban bada karadiyan jeda. Yeroni yan jeda. Waaqayyo achina kasa jeda yati. Wila shaya baba sebo. Maka Yesus narana mitoko misracho bade debiya dufu. Amin jenno. Amin. Wagga sodomi sadek achi tole minire garu Yesus dufe mutjeli. Mara kansi garu tu barbada gafa jodu gafa keza timato egadena sireke furiti. Sireke badu timantai kaye. Amin jeda. Amin. Sireke badu timantai kaye. Guyana michukum faya guya kamiti. Sambata guddaa sambataan immoo maajan dhufee maajanii namni ciccila dha waggaa 38 booda nama ciike nama dur sireen isa baatu nama garuu amma siree baateetu maajan beektusin guyyaa sambataatiin siree baachuu koo seerri maal ta'a yoo na isheen hin fayyina coociifteetu siree lafa kaa jechuun illee simaal seerri beekti ta'a namni jedhee seerri koo siree baachuu maal godhadhan si dhorkaadhan namichi kun garuu maal jedhee isa na fayyisatu maal laan jedhe baadhu naan jedhe. Mereka balik fata. Wani ni nafai senati menang goda jela barecha. Wani nafai senati menang goda. Namu tu korra farfat nan farfat. Raj nan raj. Nagad nan nagad. Jem nan jem. Ojedo nan ojen. Harana nama tu kof. Wani mani senti megodi kiri kiri akasu ulfinaf. Lola yu akasu ulfinaf. Mani yu ada ulfinaf. Harkana fata ulfinaf ta jela yemati. Enan macam jadi. Isa nafai satu malan jadi. Sereke bando. Anjir nan. Euro ni nafai senat nama cimo. Targetin sa fay judu wawante to yoni Yesus eme jadidat ajirti inni mo yoni mo isa sa fay se kan margo tumbarba de barse kenno barba wande barse kenno barba ne isa sa fay se kana to ko fay mum barba lemma fammo akasarati yo furanne nami ci ko de ñum takasa fay se yumbe ko to garu nami ci fay kun akbara sanatis akbara mati namni fay manakul kul mada kabantef manakul kul ma ke sedeke tuni jotu Yesu daketu eme na erga faite de devde chubuno jetini kankanara akasitti inde bini fene amin jeda amin kankanara kamalin tane